warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa isin jecha Oromooti yaara waan takkaan qaba jedhee maali warri jettan dhibeettan warri beektan jechuudha. Muliyaa Mahammad fi faaya jiru Khadir Haramayaa jechuudha. Sanii maatii yooti karaatii jirra ture rafu jirti biyya itti dhufnu poolisni dhufnee makiinaa guutee fuudhee kuteen maaliif akka fuudhee kute garuu addunyaa hin baane gisee amma dhageenyu Khadir Haramayaatii fi faaya jiru yeroo wal maratanii uummatiyyaa nurraa hidhan jechuudha. Hangee damtee bultii 15 jechuudha torbaan lama. Namni kun akkami jira namni naa iyyaafate jechuudha. Namni jira deemee naa iyyaafate obboleessa qabdu obboleettiin qabdu obboleettii baala abbaa manaa malee ummaan xiyya guddistee asii mukeessa abbaa ta'e xiqqee mitti namni darbee takkaa namni qashi takka nu waan jiru jechuudha. Ummaan xiyyaa geesse waan ta'eef fuulduratti tokko nama lamaan jiru an deemee barbaaduu hin danda'u maaliif taana ijoollee sana bikkaante naqee deemuu qabu jechuudha. Yaa Oromoo rabbii sun uume jecha sagalee naa ta'a rabbii taana cinaa dhaabbadha namni na cinaa dhaabbatu jiru wallaahi yoo rabbii tokkitti yoo taate malee. Obboleettiin qabnu obboleessi qabnu adeeran qabnu ilmaanii takkitti malee isii masiidhaan jiraachuu jira ummaan tiyyee jedheen rabbii ijaa shershee godhaatu uummata gurguddaa godhaa namni hangitti damtee kanatti ummaan teessoo kuttee maal taatan ijoollee namni nuuf jeen jiru jechuudha namni nuti duraan keenya innee amannu hundinuu har'a gaafa walitti dhufte durraa fagaate maaliif akka ta'e ammoo rabbiif yaadu innaa waan faayee jiruutii Khadir Haramayaa wal maratanii hidhanii jechuudha. Rabbi ijaa shershee naa godhaa sagalee naa ta'a Oromoo tanuu asii